ijoo guyyaa fardi arraantana dabarraa jechuudha. Itti dhiyaadhaa BBC afaan Oromoo mee maal nu dhageessisa qoqqobbii teenya tanarraa waan jettu dhageeffannaa. Dhageeffadhaa mee xiqqoo. Ashama akkam jirtu hordoftoota BBC afaan Oromoo sagantaa keenya kibxataa eegalleerra gabaasa keenya har'aan oltii mana murtii obbo Baqqala Garbaa waan waahilli keenya hordofeen nuun ga'e isinitti himna. Qabeenya birrii miliyoona 37 ta'uu barbadaa'uusaa lubbuun namoota 32 darbuusaa fi hoteelonni gara 110 gubachuu isaanii ragaalee sanadaa walitti qabachuu isaanii poolisoonni himaniiti kan jiranii. Hoggansi kaafaa akka biroon obbo Dajanee Xaafaas mana murtiitti dhiyaataniiru dhimmi fayyaa isaanii COVID-19 wal qabatu falmisiisaa ta'eera. Gaafachiibaan immoo waraqaan ragaa koronaa vaayirasii irraa bilisa jechuudhaan osoo hin taane ragaa fayyaan isaanii nagaadha fayyaa isaaniidha jechuudhaan kan isaan gadhiisan jiru. Dhimma qaala'insa jireenyaas isinitti himnaa kan isinii dhiyeessu Galaanaa Balaay nu waliin tura. Itoophiyaa keessatti keessumaa erga COVID-19 galee qaala'insi gatii akkaan dabaluu jiraattonni magaalaalee Adaamaa fi Fiicheerraa dubbisne himan akka jiraattonni kun jedhanitti gatiin shaqaxaalee bu'uuraa nyaataaf oolan irratti daballiin gatii guddaan jiraachuu himu. Akkas. Maqaan koo Zoditaa Saffaan jedhama. Jiraattu magaalaa Fiicheetti. Yoo qaala'insi jireenyaa akkuma biyyaattuu jiru magaala keenya keessattis hin mul'ata. Shunkurtii wajjin wal qabatee amma gaafa laallu qarshii 40-45 ta'eera. Kunis akkasuma jechuudha. Waa hundarratti daballiin jira. Xaafii soo laallu gabaa keessatti amma 4,300 ol ta'atii jira. Zayitiin hoo laallu zayitiin. Sagaleen hin jiru jettanii sagaleen dhagahamu qulqulluu miti. Ati sagaleen ni jiraan spikara guddaadha. Sagaleen hin jiru jettanii mee playing godha dhaggeeffadha xaafiin qarshii 4,400 jetteessa. Duraan mootummaan illee dhiyeessaatii jiru ammatti yeroo dheeraadhaaf dhiyaachaa jiru waan ta'eef zayitii daldala irraa binnaa innis akkasumatti gatiin isaa baay'ee ol ka'aadha. Waa'ee ijaarsa wajjinis wal qabatee hoo laallu simintoo wajjin wal qabatee simintoon gara akkuma kuntaalli tokko gara 400 dhaqeera jechuudha. Kanaaf wanni jiru hundumtuu waa hundarratti daballiin jira. Yeroo ammaatti namni bitatee jiraachuu danda'u jira. Garuu immoo hojjetaa mootummaa ta'ee mindaansaa baay'ee gadaanaa kan ta'e maatii baay'ee kan qabu rakkachaa jira jechuudha. Kanaaf qaala'insi jireenyaa rakkoo guddaadha. Jirmaan kabbadaan jedhama. Kanan jiraattu magaalaa Adaamaati. Meeshaalee qaala'insitti baay'eetu jira. Keessattuu gabayaa wantoota jiruuf jireenya namaatiif bu'uuratan kan akka shunkurtii akkasumas timaatima kana dabalatee wantoonni baay'een qaaliidha akka malee naannoo keenyatti suuqiiwwan fayyadamnu keessa wantoonni bitamuuf gurguramu hundumtuuyyuu qaala'insi ni jira. Gabayaa guuteetii kan jiru namoota baay'ee yoo gaafatte akkuma jirutti shunkurtiidha timaatima garuu shunkurtii diimaa kana yeroo argite gara qarshii 40 kiiloon. Komii jiraattonni kaasan kanaaf deebii kennan hoogganaan biiroo daldalaaf misooma gabaa Oromiyaa obbo Dheengee Boruu qaala'insi gatii wantoota nyaataaf oolan irratti mul'achuun dhugaa ta'uu amananii mootummaan rakkoo kana furuuf hojiitti jira jedhan. Influensii qaala'insi jireenya hin jiramoo hin jiruu jedhamee biyya keessatti gaafatamu waan haaraa miti hin jira rakkoodha. Mootummaan meeshaalee bu'uuraa 3 zayitii sukkaaraa fi zayita doolarii hin qabnerraa uummata qalleessaatiif gadaana ta'e dhaqqabsuuf jedhee jiyaan wanni inni kennuuf karoorsi jira sun fedhi. Zayitii sukkaara ruuza je mootummaan irrina doolaraa bakka tan dhaggeeffadha. Fedhi jiru kan waliin waan ta'eef rakkoon kun bu'uuraan kan jiru waan ta'eef warri koronaadhaaf jedhee uummata irratti gadi dabalu dhaabbilee daldala 37 ol isaan irratti tarkaanfii ji'oota 3-4 dabran fudhatee jira jechuudha. Furmaata itti kennuun hojii reeguleeshinii qofaan hojii adabuu qofaan waan hin sirroof. Dhaabbolii daldala 37 lakkoofsa xiqqaa miti barjara keenya 37 irratti tarkaanfii fudhachuudha itti fufnaa eega. Mootummaan rakkoo kan furuudhaaf meeshaalee bu'uuraa 4 taaksii dalatti gibira dalatti biyya keessatti akka isaan galan
eeyyamee jira jechuudha torbaan lamaan kana. Sokka. Torbaan lamaan kana mootummaan 2 weeks torbaan lamaan kana meeshaalee bu'uura akka gibiraan ala galan hayyamee jira. Okay. Jabaat hayye. Zayita. Sukkaara. Qamadii. Ruuz. Kanneen hundayyuu warri galchuu danda'u yoo biyya keessatti galche rakkoon dhiyeessiiskatii kun akka hin jiran mootummaan murteessee itti deemaa jira jechuudha. Itti mudde akka gaariitti itti mudde hayyee. Gaarii hayyee booda irraa xinxallaa. Bakka fardii tanaa isin dhageessuu fedhe itti gaafatama maalii jee maqaan isaa hin qabanne qabxii isaatii garuu amanee jira. Anyway gama dubbii ijoo teenyee dabarraa jechuudha amma. That's our point. Yooyya akkam jirtan. Amma guyyaa lammaffaa keenya duula qoqqobbii diinagdee mootummaa laamsheessuu jettu irratti qeerroon bifa qindaawaa taheen bifa bilchina qabuun bifa hagana hin jedhamneen sochiin amma inni diinagdee mootummaa irra godhaa jiru kun arraaf guyyaa lammaffaati. Guyyaan lammaffaa milkiidhaan xumuramee jira. Amma isaan bira galgala achi bilbilee odeeffannoo dilata akka bilbilee konkolaataan baay'inaan dhaabbatee jira bakka jiru. Konkolaataan gaazaa dhaabbatee jira. Konkolaataan boba'aan shorteejiin already Finfinnee irra dhufee jira. Jimaan sila magaalaa Finfinnee seenuu arraan tana hin seenne kakalee irraa bultee haftee nama jaalatan qofaaf yookaan nama filanii gurguraa oolanii jechuudha. Shorteejii jira jechuudha jimarraas achi. Akka jiraattonni arraan tana adaamarraa dubbatan shunkurtiin qarshii 40 kiiloon yookaan daqiiqaan qarshii 4,000 fi maali xaafiin 4,000 ho'i seenee jira jette haalaan qaala'insi jireenyaa already torbaan lamaan kana duraanuu akkuma jiru ta'e kun immoo irra dabalee jira waan sababa konkolaataan dhadhaabbateef. Well kunis bareeda. Boodarra immoo warra dinniina kan nuuf jira. Naggaadota bololtuu warra garaaf bulu warra labsii qeerroo cabsee waraanaan ajjabamee makiinaa jimaa warra gaggeessitan tanallee babal'inaan irraa dubbannaa jechuudha. Kanaafuu gabaabdumatti harka BBC'n dabarsatti BBC Afaan Oromoo Haajii Xiinxalaa osoo hin taane BBC Afaan Oromoo dabarse itti gaafatama waa'ee diinagdeeti moo eenyurraa illee dubbisee ni jira afaan isaarraa dhageessanii jirtan jechuu ammaan tana waan inni je amanee jira jechuu maal jedhee amane torbaan lamaan kana doolaara shorteejii qabna waan takka illee naquu hin dandeenyu ammoo mootummaan immoo waan beezik taate sukkara zayitii ruuza waan akkanaa kana qaraxa malee akka namni galfatu fayyaa argadha galatooma nutis jechaa turre kana bar nutis wanni jechaa jirru Itoophiyaan ruuza qamadii alaa galfatti jechaa jira. Nama akkana jedhutu mee funyaan nutti ol qabaa jira keenya. Can you imagine nama ruuza sukkara qamadii biyya alarraa warreen galchuu dandeessan galchaa jee isan kadhataa jira mootummaan. Why? No sound? Kaasahun garasu dembo badiasi biltsigina haadharaw. Na sound ta kami sound ni jira. Ska telefoon keeti sound hin qabne. Amma kun anuma jeequu fi beeytanii biltsigina kaadire. Sagaleen ni jirti mi garuu. Amma dubbii teenya irra jira keenya. Nuti lafa Oromiyaa ja'an irratti lafa Oromiyaa ja'anii fi lakkoofsi keenyaa fi haalli nuti itti qaramnee jirruu fi haalli nuti Oromoon ammas social wanni keenya akka itti jaarree jirru akka gabrummaaf mijaa osoo hin ta'in akkuma lafaa ka'u miti. Namni tokko hin danda'u tana booda Oromoo tana dhugaaf itti himaa jira keenya. Oromoon yoo khabiraa wareegame khabiraatu jalaa itti dhalataa itti guddataa deema malee Oromoon ammaan booda Oromoon gabrummaa ba'attu hin jirtu jira keenya. Kanaaf arraan tana haalli itti Oromoo fi Oromiyaa jechaa ijoolleen teenya generationni tokko itti guddate yookaan abbootiin teenya akaakileen keenya itti wal dabraa dhufan haalli nuti Oromoo fi Oromummaa itti barre nafxanyaaf galaan jiru even abiyoot kaasaa hiniifuu galaa hin jiru jechuudha. Kanaaf arraan tana sabboonummaa yookaan waan Oromummaa jiru waan lafee fi dhiigarraan jaaramte tana laaftumattiin qoqqotee duriyyee Finfinnee keessa jirtuu fi wanniidhaan caccabsee bira kutaa je hell no abiyoot kaasaa hun laal waan wa'ada sii galle arraan tana
boolee Mikaa'il jimaan takkan seen ni beeyna waan namni dura du'uuf dura namni dura araadaaf du'a dura haraaraaf du'a galatomi Nazir Nura clear and loud thank you so much bilchigina bara khunu khareefu sani so namni dura haraara yookaan araadaaf du'a dura already jimaan dhaabbatee jira warreen jimaa dhoysaadhaan arra dirree dhawaa geessanii jira naggaadee bololtu tawannii geessitee jira qeerroon kana booda yoo magaalaa takka dabartu akkan dabartu kana beeki magaalaa takka yoo dabartu akkan dabartu amma booda yoo fakkeenyaaf arraan tana ati makiinaa waraanaatu si ajjabee makiinaa kee warreen arraan tana maakiraafoona fudhattanii jimaa cabsaa jimaa maal godhaa jimaa nuu fidaa jettanii deemaa jirtan jara keenya bareeda jabaadha ta duraan dura waraanni nuti qabeenu khadaangaa eegu sanuu takka kaambita jireenya qaba achi bilcheeffata achi nyaatee dhuga waraana aballi itti heddummeessinee jira fayyaa argadha deema karaa kana meetira tattaa isin jennee jira bar go ahead go forward meetira dhaabbadhaati akka konkolaataan sossoohu godha yookaan makiina ajjabaati akka mushurratti yookaan akka nama cidha gaggeessutti deemaati makiinaa konkolaataa jimaas haa ta'u haa fedhu qawweedhaan marsaati geessaa guyyaa rabbirra for how long gaafiin jirtu hanqa yoomiiti that's the point nuti lafa teenyarra jirra lafa teenyarraa nyaannee dhuyna yoo feene baala nyaanne yoo feene jimaa nyaanne yoo feene kuduraa nyaanne waan feenu nyaanneeti qabsotti waan jirruuf ni gaggeeffanna dhodhookanne jechuu rakkoon qabnu ati haga yoomiiti daldalaan bololaan maqaa heeraa fi seera qeerroo cabsitee waraanaan arra ajjabamtee deemta konkolaataa abbaan konkolaataa gaafa waraanni kun hin turu beeytani waraanni ni deema mara waraanni mee waggaa meeqaaf si ajjabee siin deema arraan tana kaati bololtee seera cabsitee deemaa jirtu kun nama tokko miti hundi cabsanii jiran jechuu miti dhaggeeffadha arraa hojimaan finfinneen seenne ka isiniin jechaa jiru ummata tokko bololaa tokko fin dhaamaa jira bololaan kun yoo arra tarkaanfiin irra fudhatame boruun deebu kabiraani sodaata kanaafuu qeerroon dinniina maayyii isinii kannaa jirti abbaan konkolaataa gabatee keessan qaban waa hunda qaban gaafa konkolaataan keessan tarkaanfii qeerroon irra fudhatte dubbiin godhinaa booda maaliif qabeenyi keenya akkana ta'e hin jeena kanaaf adabadha abbootiin konkolaataa abbootiin jimaa fiitanii dhoysaadhaan waraanaa hojii deemtan yoo adabattanii teessan rasinii wayi tabira ammallee waa'ee wanna dabruuhi iddoo tokko amma lafa akka shaashamanneefaa warreen konkolaataa qabdan konkolaataa karaa dheeraa deemuuf magaalaa olii fitu yoo baasuu diddan qarshii hagana adabamtanii jaanii faa dubbataa jiran sunis hin milkooytu tabira ammallee ayyee waa'ee mindaa dabarra mindaa mootummaa mindaa kafalaan jiru jira keenya namoonni osoo nuti labsiin qeerroon labsiin baasiin dura warra torbaan takka maallaqa ergee osoo nuti waa'ee baankii nigdi baankii Itoophiyaan dubbatin ammaan booda maallaqa keessan asirraa daayirektii akka akkaawuntitti isinii dibboosita godhan jaanii nama hedduu dubbachaa ture ka qabdanillee nigdi baankii irraa baasaa jennee ture amma immoo dubbiin dhalattee nigdi baankii maallaqa kannaan jiru waa'ee shorteejiin dhufee jira abbaa feetan gaafadha nama torbaan dura maallaqa ergee hanga ammaa maallaqa fudhatanii jira baankiin Itoophiyaa qullatee jira mindaa waan kafalu already dhabee jira isiniin jaan ammas dubbiin keessaan nu dhufte dubbii amanamtu halkan adaamaa keessa ijoollee baajaaja ooftuu fi ijoollee takka amma warra galgalli geenyaan poolisiin qaata mindaan dhaabbatee what can I do I'm so sorry isaanillee galgalgala xiisha namaa qaqqabachaa jiran jan galgala xiisha namaa qaqqabachaa jirti poolisiin adaamaa eegalte maaliif cinqaman gaa maalaa godharre rakkatanii mindaan hin jirtu amma micoon maal jette BBC irratti hojjetaa mootummaa warri mindaa xiqqaa kafalamuuf jireenya already dadhabee jira isiniin jettee jirti hojjetaa mootummaa san keessa hojjetaa mootummaa mindaan xiqqaa kafalamuuf tokko poolisa tokko warra hojii adda adda bobba'ee jiraatu even kaampaanummaan biyya keessa jiru irra guddaan mootummaa waan ta'eef mootummaa kafalaaf jechuudha so wanni kun waan xiqqaateef qaala'insi jireenya already dabalee jira kanaafuu yeroodhaaf guyyaa takkaa lamaan nu sobuudhaaf dabballee fi kaadiroonni yookaan monopolii miidiyaa harkaa qabaniin miidiyoonni isaanii altasaa akka malladee nun jechaa jiran guyyaa lammaffaati waa hundi nagaan deemaa jira isaan wanni dhaadheessaa jira waa'ee abbayyaati jechuudha waa'ee abbayyaa waa'ee laga abbayyaa dhufaniiti
Haacaaluun kutee amma Jawaariin nu hafee jechaa turan jechuudha. Way is good. Jabaadha. Arra warri akkanatti Finfinnee keessa cidhaan baase kun nafxanyaan arra cidhaan baaftee akkana iyyitutuun gaafa qeerroon teenya ijoollee yuunivarsiitii wayyaanee fuula dura bakka imbaasii san dheeyxee achitti wareegamte sun arra warri mana xallaatii fi gandee araqee keessaa gayyaa'ee amma Finfinnee keessatti Haacaaluun wareegneeti Jawaartuun nu hafe warri jiru ergamtoonni Abiyoot Kaasaw yookaan Biraanuu Naggaa kun eessa turan gaafa qeerroon akkasitti qoma dhiibdee gaafa taankii dura dhaabbattu gaafa qeerroon Finfinnee walakka isaan Finfinnuma keessan turre gaafsan qeerroon bar alaa dhuftee bar eessa turan guyyaa san arra warri arra cidhaan akkana baase kun wal agarraa jechuuga wal agarra amma gaafni inni chigginyi Abiyoosan akka salaaxatti taa'ee osoo hin jaalanne dirqeen nyaatu as deemaa jira jechuudha. Maaliif qoqqobbiin kun yeroo hin beekamneef dheeratee jira jechuudha. Mootummaan yoo barbaade mindaa kafalee waraana kana hunda abalii kafalee fi gaggeessaa jira. Kaadiree abalii kafalee gaggeessaa jira. Alarraa qarshiin seenaa jirti hin jirtu. Qarshiin baankii Itoophiyaa keessa ni jirti hin jirtu. Dhaggeeffadha biitinis bara akka namaati ni kasaartii bara biitinis akkuma nama dhuunfaa tokkotti akkuma ati kaatee morgeeja mana kireeffattee takkaa mana bitattee liqiidhaan mana keessa jiraattu yoo qabaatti kireedit kaardiidhaan swipe gootee deemteeti groosarii bitatta arra boru sanuugaa yoo mindaa qabaatte gaafa mindaan kee irrate maal goota liqii guurratta akkasimi yookaan gaa istiriita rabbaata biitinis akkuma namaati jira keenya arraan tan Itoophiyaan galii waan ja'an takkan qabdu maallaqni naafi ati diasporaan alarraa hiriira irra baana galgalaa ganama koongirasii irratti wanni godhaa jiru walli baankii irratti iyyaa jirru kun mootummaa Abiyyi irraa maallaqa holdu godhee jira. Abiyyiin illuuzinii yookaan maraatuu sammuu waan qabuuf rakkina xiinsammuu waan qabuuf maallaqa hanqa silaa warri biyya Arabaatiif kun doolaara miliyoona kaan miliyoona 200 kaan maan itti sadaqatan tana fuudhee kaan kaadiree nyaachisee kaan chigginyi itti dhaabee jira. Maal jiru is a shortage. Esaaf iddeen aan jechuun akkamitti esaaf iddee maal jettee na gaafatan BBC'n ammaan tana osoo ati dhageeffattu irra isin deebisu isin play godheen ture amma reefunda BBC maal jetti gaafataman dhugaadha sababa doolaara shortage qabnuuf wanni kun hundi qaaleensi jireenya waan dhufeef waa afur irraa mootummaan torbaan lamaan kana kaasee jira zayita sukara warri wanni qabdan nu naqiga duyda eenyurra deemta feetu sukara Jabuuti irraa naqi feetu qamadii Jabuuti irraa naqi feetu zayita Jabuuti irraa naqi eenyurra bobbaaftee galchitaadha the question gaafin ati eenyufaa hiiteeti eenyurratti diraamaa politikaa taphachaa ilmaan Oromoo ajjeesaa akka hayyoota keenya akka Jawaar Mohammad akka Baqqala Garbaa lammii beenyaa mana hidhaa keessa maal haasoyta nuti Oromiyaan yeroodhaaf wanni fagaatu yoo barbaanne Affaar irraa deemnee soo giddanii qican hangasuma barbaannuti nuti yoo barbaadde bakka soo giddi nu gaanuti hin barbaannu zayitas hin barbaannu yeroodhaaf soo gidda fidanneeti baadiyyaa teenya keessa midhaan keenya tumannee yoo feene soo gidduma xiqqoo rarrabanna qabsoo yoo taate soo gidda sanuun barbaannu haanu raafu bushaawaa nyaanna garuu warra magaalaa warra Finfinnee qax goonaa jechuu jimaan inumaa tirfidha jimaan haraaraadha tirfidha qoonqoo akka isaan hin nyaanne godhuuf deemaa jirta kanaaf arraan tana milkiidhaan guyyaa lammaffaa xumurattee jirta arra gimbii irratti ilaa Shaashamanne Harargee bakka adda addaa konkolaataan gurguddaan qax dhaabbatee jira jechuudha rabbi galannaa go bololaa tokko xiqqoo dhokatee makiinaa waraanaatiin deemu is okay don't worry wanni isaa information isaa hundi galmee seenee jira galmee qeerroo keessa seenee jira gaafa waraanni irraa deeme dawaa isaan ergataa jechuudha abbaan akkas godhu sun abbaan bololee maallaqa yeroo tanatti heeraa fi seera qeerroo cabsee deeme dawaa isaa argata oggaa waraanni kun forever hin dhaabbatu arra waraanni bakka tana taa'uu danda'a boru deemtee bakka san dhaabbata oggaa inni achi dhaqee jalaa deemta kuni tooftaa qeerroo isiniin himu kuni citiidha don't worry kanaaf akkasitti qeerroon sirriitti irra dalagaa jirti kanaafuu namni tokko wanni Finfinnee keessa jirtu haga dhumtu midhaan Bukaara Finfinnee keessa jiru hanga hallayyaa nama miliyoona 7 seenu timaatiin Finfinnee keessa jiru haga dhumu gaafa wanni hundi dhumee laallee sanu laallee yoo ummanni gabbee down Jawaar I'm sorry yoo gaafa san down Abiy free Jawaar Mohammad yoo ja'an akka arraa kalee nurra dhiichisan Jawaarii fi Haacaaluu nu dhiichisan son taane gaafa qonqoo ofiiti ja'an guyyaa san itti yaannaa jechuudha guyyaa san yoo akkitti dubbannuu fi eenyu akka dubbatu guyyaa san mootummatti himnaa jechuudha kanaafuu dulli
qoqqobbii gabaa lagannaa mootummaa mogolee caccabsu yookaan diinagdee mootummaa laamsheessuu jedhu sirritti already firiin isaa argaa jirra. Daraara baasee firii xixiqqoo bilchaatuuf deemaa jira jechuudha. Nyaachaa jirrallee qaatamii ooyitee nutti. Maaliif jennaan gaafadhaa abbaa feetan baankiin Itoophiyaa maallaqa already shortage ta'ee jira. He doesn't have dollar forget. Dollar ma qinxoot nu abbaa ta'e. Dollar eessa abbaa isaa irraa fida. Dollarri qinxootiidha baankii nigdi baankii Itoophiyaatiif. Qarshii hin qabu isiniin jechaa jira. Qarshii Itoophiyaa dhabaa jira. Baasaa boolla keessaa walladha mana duubatti. Akkas godhan namni gisee qabsoof ka'e. Baasaati baankii Oromoo keessa kaayadha. Baasaati bakka seeftii takka kaayadha. Hin jiru jechaa jiran already shortagein isaan argatee jiru. Kanaafuu wanni kun hundi godhamuuf qabsoo waan taateef ummanni kun waan likkii malee dhiibamneef humna teenyaa ol waan nurra deemeef jabbilee yookaan jabbii nafxanyaa ammaan tana ifjaaruuf deemtu ta machooftee arakiiloo seenuudhaan akkuma arakiiloo seenten gammachuudhaan uguta akka siidaa nurra jaartu uguta akka kaanii kaan nurra lallaayitu amma immoo qeerroon yeroon isiin likkii galchitee funyaan isii lafarraa riidu guyyaan gahaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon jabaadha. It's a second day. There is no limit. Limitiin hin jiru hin beekamne. Sochiin geejjiba konkolaataa guyyaa meeqaaf deemaa namni beeku hin jiru. Suni haalli ilaalameeti. Waan Bukaara keessa jiru laalleeti. Gaafa warri Finfinnee warra mindaan jiraatu warra abiyoot kaasaa hundeeggaru warra ilaalcha nafxanyaa qaban warra qeerroo tuffatu warra lafuma keenya irratti waan nuti oomishnee isaan nyaachifnuun nurra dhiichisanii nu tuffatan kana hanga likkii galchinuu qoqqobbiin diinagdee cimee itti fufaa jechuudha. Gaafa daqiiqa xaafiin reefu qarshii 4,000 fi meeqa jette Adaamaa keessa jaartii micoon reefu dubbate 4,000 ho'i seeneetti. That's good. Dur bar humni 4 dur bar makiinaa caccabtuu si bitaa jira keenya. Arra xaafiin 4,000 kintaalli gana xaafiin Bukaara keessa jirtu gizee 10,000 seente haa ummanni gabbee u'uu jiru san barbaannuti. Teenyaaf hin cinqamina nuti lafa teenya irratti Oromoon yoo barbaanne muka nyaanna yoo barbaanne asheeta boqqolloo nyaanna yoo barbaanne waanuma arganne uuda bannee yoo barbaanne boolla mishingaa bannee akkuma arganne qabsotti waan jirruuf bar jaarraan abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf dubbatee jira bar jarri kun dimokiraasii baanan tan hin beekanii yaa Oromoo torbaan takketti gurgurattee bar nutiitu bar guyyaa sadii laat goonee jalaa dhaabbanne sadii inuma ta guyyaa sadii tan amma booda unlimited goonaa tana booda hanga waan barbaannu san argannutti jechuudha. So kanaafuu jara keenya gama hundaanuu Oromootu milkaawa. Oromootu nuutu injifata. Akkamitti injifanna waraanni inni qabu already beelee ganda keessa deemee nyaata nuu kannaa jee nama kadhataa jira. Naannoo ciroo fi bakka adda addaa already beela'uudhaan because kaambii keessa hin jiran nyaata if jalaan deemaa hin jiran aballiin dalagan nyaata jaanii u'uu jechaa jiran dhagaa nyaadhaa jechaa ni jira ummanni. Deemaatii dhagaa nyaadhaa jechaanii jiran jechuudha. Bareedaadha. Maaliif isaanillee gisee xiqqoonnaa jedhan qawweessan gurguratanii deemanii jechuudha. Oggaasan dhiirtii ni tadaraaddarti jechuudha. Maaliif obboleessa kee ajjeesurra beelti si ajjeesurra abbaa kiyya qoraan deemtuun san qarshii kumaa gatakkatti gurra dhaadhuuti deem badi maaltu si cinqeeti. Maalumaaf ajjeestaa obboleessa kee maaluma goota. Haya makiina mee namni jireenya guyyaa jireenya idilee guyyarraa deemu kana akkamitti waraanaan ajjabamee deema guyyaa rabbiirraa. You cannot do that. Ifiifu waraana 50 qabdaa 100 qabdaa nama miliyoona 100 akkamii gaggeesstaan nama miliyoona 50 makiinaa socho'u yoo waraanaan sochoos taate everyday bareedaa gaha. Maaliif gaaza gubdaa aballi qabdaa dalagaa sii baafne dur makiinaan jimaa kophaa deemti arrammoo makiinaa waraanaa hojii deemti. That's good taate. Gaafa ati dabarte galgala karaan si dura jigeessi eega jechuudha. Maal godhuu dandeessa? Boru ganama ammas dhuftee dhagaa guurta. Haruma hundaanuu Oromootu injifata. Maaliif jennaan namni addunyaa tanarratti riphee lolaan wal lolta garuu ummataa wal loltee hin injifattu. Keessattuu ummata akka Oromoo ummata qabsoo already karaa beeku ka qaramee jiru ka alaa keessaan akka dhiiga tokkotti ka'ee dhaabbatu warra already jaaramee jiru ummata bar Oromummaan dhiigaa waliin nu hiite already wanni kana caalan jiru bar. Feenu biyya alaa jiraadhu mee warri biyya alaa kun maal dhabe amma fakkeenyaaf maal dhabne amma nuti bar waan biyyaa kana hin agarre hin dhageenye jechuun dandeenyu eenyu nama nu dirqu jira. Ani amma waa'ee biyyaa haasoof dirqaman qaba no ani waa'ee biyyaa haasoof dirqama qaba dirqaman qabu
jireenya bareedaa qabna itti dhiifnee gurra cufannee bar jireenya bareedaa asitti oofachuu dandeenya no garuu dhiiga keenyaatu achi dhiigaa jira oromummaa keenyaa nu uyyisiisa jechuu galgalaa ganama kanaaf bakka mootummaan sadaqaadhaan jiraatu funyaan nurratti ol qabee nurratti hin dhiichiftuunu wanni jennuuniif maali because qaama keenya achi nu jira cinaacha keenya achi ciisatti hin jirre cinaacha keenyaatu achi gama tokko garagalee ciisuu dadhabee jira that's why galgalaa ganama wanni ijinuuf jechuu saba keenyaaf sini galee so kanaafuu nuti qeerroo fi qerreen akkumaan amma dura isiniin jee qeerroon simbooliidha namni falmatu hundi qeerroodha manguddittiinis manguddoonis daa'imninis dardarrinis dargaggittiinis shamarranis ayyoonis hundi isaanii qeerroodha jechuun mallattoodha qabsoo waliin itti fufaa jira jechuun guyyaa lamaan tana warra kaadiree fi dabballoota garaa ifiitii bul takka tana hedduu irraa rakkatina tun ifiifuu beeyxi akka shaamatti tun ifiifuu akka ashabootti beeyxee sitti dhufti tanaaf hin cinqamina tana immoo waarningitti kanin warra seera cabsu ammallee waarningitti kanin magaalaa keessa waan nyaattan bitadha deemaa dukkaanni keessan bana baajaajiin teessan bana waan nyaatanii dhuudan bitadha suni rakkoo irraa hin qabnu garuu konkolaataan guddaan magaalaa gurguddoo walitti hin fitu because kuni ammallee akkuma heeraa fi seerri qeerroon baase jechuudha maaliif nuti angoonta ummataati angoonta qeerrooti qeerroon ummata oromoo hunda angoonta eenyuti ta abiyoot kaasaawun osoo hin taane ta ummataati kanaaf ummataatu abbaa ifiin fedhu achi kaayyate abalu hanaa bulchu jechuu danda'a angoon amalaala biyya guddatte ameerikaa kana already angoon harka ummataa jirti Donald Trumpin maqaadha Donald Trumpin dirqamatti kanname manage godhee bulchaa jira jechuudha abiyyis anaatu isinii beekaa ani yoon hin jiran Itoophiyaan tifaraarrisaalle chiinunja nuti immoo lakkii nuti illeen Itoophiyaa san qaama irra guddaa nutu harkaa qaba nuti abbaan biyyaati nuti abbaan angooti ati immoo ati sarvantii keenya ati slave ati gabricha keenya nu tajaajilta malee ati immoo nuti sin tajaajilluudha gaafiin jirtu jaarraa 21ffaa kana keessatti erga nuti if barre booda erga nuti generation tokko itti dhallee guddifne booda abiyoot kaasaahun ani yoon hin jiraanne Itoophiyaan ni faraarrastiin hunja lakki Itoophiyaan nuti nuutu irra taa'u jira Itoophiyaa harka guddaa nu qabee taa'u jiraani siitu diigama siitu faraarrasa malee Itoophiyaan faraarrastu hin jirtu achumatti dhaabbadhu angoon teenyaa jechaani jirta jechuu qeerroon kanaafuu jabaadhaa qophiin keenya qophiin diinagdee mootummaa mogolee cabsuu yookaan laamsheessuu akka gaarii cimee itti fufee jira guyyaa lammaffaallee milkiidhaan xumuramee jira rabbi galanni haa gahu amma immoo jimaan takka miliqee seenee fi bule gurguratanii jira warri Finfinnee hin jiru jimaan amma booda seenu naggaadeen kana booda seentu karaa miidiyaatiin illee dhufnee dubbannaa dhaggeeffadha karaa saatalaayitiin illee naggaadeen kana booda seentu konkolaataa isaa ifiif tarkaanfii fudhate yoo even waraanni yoo barbaade meetira takka irra yoo dhaabbatu taate okay asin waraana jira jidduu makiinaa deema okay haa deemu immoo yoo kana goone still haga yoomiti waraanni kun haga yoom nyaatee dhugee amata kuma tokkoof akkasi dhaabbatee eegaa that's the question gaafii bira waggaa kuma tokko karaa sana dhaabbatee eegamoo maal godha nothing nuti immoo achuma jiraanne nuti ummanni qe'een teenya achuma daandiin nu keessa dabra wanni hundi nu keessa deemaa jechuu waraaniin dadhabee karaa kaambii deema yoo dide huno wayyaaneen achin qaata barre ati asii jimaa makiinaa jibaa ajjabii deeme wayyaaneen achin seenu jirti yaa bada talfuuf ay abi okaasahun oromoo walloltamo wayyaanee walloltamo eenyu wallolta ati asii timaatimii fi jimaa ajjabiiti makiinaa karaa kombooyii akka mushurratti ajjabii deemi galgalaa ganam dhiirti achisitti achumaan balbalasitti hin cabsin nuti oromooniif dandeenya teenyaaf hin cinqamin nuti yoo arra makkalaakayaa miti abbaan fedhe karaa kanarra guutee socho'uun kute itti dhiifna haa dalagaa godhatu ammas karaa biraatiin itti as dhufnaa jechuu because achuma jiraachuu turre waggaa kuma meeqaf ammas achuma jiraannaa jechuu kanaafuu
Oromoon kara hundaanuu Oromootii siitu injifata gaafa amma dura qoqqobbii guyyaa shananii sana agartanii mi guyyaa lamaan dura salaamno agar salaamno hullu nagar በትክክል እየሄደ ነው ምናምን ጃኒ ጉያ ሰደፋ ኢሳት አባይ ሚዲያ ሁንድኑ ቲማቲም ሀብር ገባ ሆኖ ቢቢሲ ናረ ጉያ ለማፋ ዱበቴ ጅር within second day ወሪ ጅራቶኒ አዳማ already ሽንኩርታን ቀርሻ ፍርተም ሴንቴ ኤሳፊኔ ቢተና ማለቀን ቀምኑ ኑቲ ወርጀቶኒ ሞቱማ ማለቀ ኤሳፊኔ ቢና ሲንጃን ፍንፍኔና ኤግ ኢፍታን ታን rifeensa arraba khiyyarra jira rifeensaatu arraba khiyyarra rifeensa guurta dhugaan siiman iftaan taan you will see xaafiin arra qarshi kuma afur adaamas seente finfinnee qarshi kuma 10 seenti eeysa baasarraa qarshi kuma 10 fidee bita namni baankiin Itoophiyaa qullaadha baankiin Itoophiyaa qarshiin keessan jirtu eeysa baafatee bita oggaasa maalta depressionaa isa qaba ka'eeti down abija free Jawaar Mahammad siinja free Baqqala Garbaa siinja gabbe you will see jaalatee jaa yoo dide immoo chigginya abiisa nyaataa jechuun achi deeme so kanaafuu jabaadha qabsoon teenya fuuldura deemaa jirti qoqqobbiin diinagdee mootummaa laamsheessu yookaan qoqqobbii diinagdee mootummaa kana mogolee caccabsu mogolee cabsee karaa mormatti ol siqu jabaatee fufee itti jira jabaadha warreen biyya keessa jirtan abbootiin qabeenya abbootii konkolaataa keessan itti dhaamaati akkan sochoone dhorka karaan isaan itti socho'an hin jiru maaliif qabsotti jirra waan ta'eef abbaan dalagachuu fedhe gaafa biitii nagee taate gaafa mootummaan qeerrootii fi mootummaan yookaan gruppiin shiftaa abiyookkaasaa hun walii galan gaafa san dalagaa isaanii eegalatan jechuu sani ala qophiin teenya mootummaa kana huunee qabuudha huunee qabne jira itti fufuu qabna jechuu itti mudduu qabna jechuudha jabaadha tanuman akka isin ija duraan hin dhabneefin isinii dhufe kanatti itti fufnaa jechuudha so kanaafuu qabsoon teenya cimtee itti fufti Mani murti danya kaba danya polisi kaba Yana maduga jabaadha injifachaa jira jabaadha Aero power matarka kaba harota garbu sorret baabachu didani kaba holla jedani harota choma sorret karatik sudidani lenchatana jedani bashi batumale harenis gabaletu ragabuna antimale sarenis lencantatu yohordam bata male dulati kuften katu yaduma muda male dikara sayintatu Abi gurba didako babbarodi durulenji baroda Handi samoti tukan wabetu namahida Lamunu tindebitu dubina lebida Dunu walumanduna Dunu salumandula Haladini Aero power dhaggeeffadhu yoo duunes haa caaluu bira deemna yoo hidhamnes Jawaar Mahammad bira waan dhaynuuf bakka dhiiraa deemna gama hundaanuu abshir nuti waraabeeyyii ummata raqa nyaatu raqa OPDO raqa biltsiginnaa raqa warri isii jala deemtu raqa kun hundi warra raqa guuru kun kanaafuu jabaadha qeerrootii yoo duunes haa caaluufaa bira deemna yoo jira yoo hidhamnes Jawaar Mahammad bira hidhamna tan akkasi fittiim ilaal onnee tee guuti ni injifatti Aero power jay saati deme afur irra anu jirta
qoqqobbiin teenya daleeytee jirti sirritti.